Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa jirtu jajjabaattu sinin jecha ani nagaa alhamdulillah. Egaa kamee har'a waan qabadhee isinii dhufe jechuudha. Waan ofii kiyya fayyadamee arge jechuudha. Waan hundumti keenna mana namaa keessatti fayyadamaa jirru jechuudha. Tokkoon kenna waan guyyaatti yeroo sadi fayyadamnu jechuudha. Yerootti guyyaa sadi yoo hin fayyadamin kan dhukkubsannu jechuudha. Hedduutu jira jechuudha namoonni akkasii. Isa kana faayidaan isaa hoo miidhaan isaa hoo faayidaa isaati moo miidhaa isaatu caala kan jedhu hojiimaan ilaalla jechuudha. Waan hundumti keenya fayyadamnu jechuudha. Kan fayyadamnu muraasa ta'uu danda'a yookaan mana keessa waan hin jirre qofaaf fayyadamuu dhabuu dandeenya jechuudha. Garuu mana keessa jiraata hedduu keenyatu fayyadama jechuudha. Innis maali? Buna kana jechuudha. Buna kanaa fi kana garaagarummaan isaa maali? Kamtu irra humna qabaa? Kamii wayyaa kanneen lamaan keessa? Kamii aawoo kamii? Ka faayidaa qaboo kamii? Ka miidhaa qaboo kamii? Kanneen lamaan keessa ka irra nama miidhuu kamii jennee olaale jechuudha. Akkuma beektan buna biyya keenya argachuuf baay'ee ulfaata jechuudha. Biyya namaa kana keessatti hedduun keenya immoo buna baay'ee jaalan, hedduun keenya immoo suusii bunaa qabna jechuudha. Kanaaf biyya namaa kana keessatti immoo baay'inaan kana jechuudha ka argamu. Isinii galee baay'inaan kana jechuudha. Kanneen lamaan keessaa nuti immoo tokko ni fayyadamna jechuudha. Lamaan isoo arganne fayyadamna jechuudha. Garuu akkasuma immoo miidhaa qabaa jechuudha. Kanaaf keessattuu jechuudha. Ani yeroo duraa jechuudha. Yeroo jalqabaa isa waraqataa kana jechuudha. Akkuma argitan ka waraqata keessa ka sadii bakka tokko keessa jiru kana jechuudha. Siriin waanii kana baay'ee fayyadamaa ture jechuudha. Bakka yoo isa hin dhugini mataan na dhukkuba. Danda'ee hojiin hojjedhu. Achi booda akkasuma fayyadamaa dhufee bakka na dadhabsiisaa, hafuura na kutaa, laphee kana ganna harkisaa, lafatu naan maraa. Bakka isa dhuyde taanaan isa warri fayyadamtan ni beektan buna kana dhuydan taanaan bakka buna fayyadamtan taanaan hedduun keenya baay'inaan ganama akka lafaa kaaniin ani buna yoo argadhe waan biraa nan barbaachisu kan jennutu jira jechuudha. Amma ganama akkuma lafaa kaaniin ka buna fayyadamnu hedduu keenya jira jechuudha. Odoo bishaanuu dhugin ka dafnee buna bichaa dhugne qursii iyyuu suuta booda hojjetannee nyaannee buna bichaa fayyadamnu hin jira jechuudha. Bunni kun immoo keemikaala ulfaataa of keessaa qaba jechuudha. Isinii galee kanaaf buna kana ka kartoonii kana keessattuu ka waa sadii of keessaa qabu kana odoo fayyadamus baannee baay'ee bareedaadha jechuudha. Ani erga isa dhiisee fi yeroo isa dhugu garaagarummaa hedduu arge jechuudha. Maaliif dhiiga nama qannasa. Dhiiga nama hir'isa jechuudha. Dhiiga hir'isaa, dadhabbina onnee fidaa, hin jiraame bakka waa hedduu jechuudha. Isaan hin argitan amma mana madaamii keessatti buna isaanii ka arabii kana fayyadaman malee baay'inaan guyyaa guyyaan isa garuu darbee yookaan torbetti al takka fayyadaman amma mana jiru kana keessatti ijoolleen torbetti yookaan al takka. Innaa kanaaf nuti immoo buna waan baranneef biyya keenyatti suusii buna waan qabnuuf buna biraa waan hin arganneef kana isa fayyadamne jechuudha. Inni kun sirriitti isa kana fayyadamuu isa kanarra jechuudha. Isa xaarmusii keessaa kan fayyadamuu inni waa takka of keessaa qabu buna bichaadha. Aannan isitti hin makamne, sukkaara isitti hin makamne akkuma argitan buna bichaadha. Isa kana aannan boodaraas haa ta'uu, fresh milkis haa ta'uu isaa walitti dabaltanii isaa walitti danfistanii isa dhuguu isin wayya xiqqeessitanii jechuudha. Kanaaf isarra kana wayya jechuudha. Inni sun badaadha jechuudha. Badaa dhiiga namaa hir'isa jechuudha. Damqannasii fidaa, dadhabbina onnee fida jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya hin dhugina. Akkasumallee intalli madaamii ani yeroo tokko baay'ee dhuga jetti. Guyyatti yeroo sadi fa'aa dhugaa. Ganama dhugaa, guyyaan dhugaa, galgala dhuga jetti. Halkan illee hirribna qabu dide ka'eetiin dhuga jetti bakka sila hirribna qabu jedhe fayyadama jetti. Macarrashaa irra lafti naan martee lafa dhahee jetti. Yoo mana yaalaa dhaqu dhiiga hin qabdu.
naan jedhanii maal sababni maal baay'istee buna fayyadamtaa jedhanii na gaafatan. Keessattuu buna kana hin fayyadamin naan jedhanitti. Kanaaf ijoolleen keenya immoo nuti waan irraan beekneef yeroo baay'ee nyaata na cufee isa fayyadamta taanaan immoo appitaayitii keessee cufa jechuudha. Waan biraa nyaachuu hin dandeessu. Isuma fidisiin jetti nabseen kanaaf isa kana keessattuu garaa qullatti akkuma lafa kaanii fayyadamuun hin barbaachisu. Ishee xiqqeessinee guyyaatti sanuu aannan itti maynee xiqqeessinuu fayyadamne malee isa tokko sanuu isa tokko bakka tokkotti yoo dhugidan sukkaarri isaa hagam akka sukkaara qabuu fi isinitti beeksisa jechuudha yeroo fayyadamtan. Kanaaf isa kanarraa odoo of qusannee bareeda jechuudha. Waan ofii arge tokko namni waan ofii fayyadamee arge tokko jechuudha. Waan miidhaa namarraan gahu tokko ati dhuftee wanti kun miidhaa namarraan gaha waan kana irraa qusadhaa hojjettee namni hin beekne tokko namni tokko waa wayii haga miidhaan sun irra gahu miidhaan waan sanii hin beeku jechuudha. Kanaaf irraa odoo of eeggannee bareedan isiniin jedha. Baay'ee keemikaala hedduu of keessaa qaba jechuudha. Bunni kuni buna biyya keenyaa odoo ta'ee rakkoo hin qabu. Zee baay'ee illee dhugi, fudhan illee dhugi. Yaa ta'u yoo coggaara si dhukkise malee. Inni kun immoo keemikaala garaagaraatiin walitti makamee ulfaatina qaba jechuudha. Baay'ee ulfaata. Kanaaf akkasuma isiniin jedha ijoolleen keenya isa kanarra isa kana fayyadama. Isa kana aannan itti makaatii aannan boodaraa haa ta'u aannan jaarkaan dhufu san haa ta'u kama ta'e kana fayyadama malee kana baay'istanii hin fayyadamina. Yeroo baay'ee ijoolleen lafatu naan maraa mataan na dhukkuba buna sin dhuyneettan ammallee mataan nu dhukkube nu deebinee buna jenneetuma itti daballa jechuudha. Bunni sun immoo nu miidhaa dhiiga keenya nu hir'isaa gaafa dhiigni keessa hir'ate immoo yeroo baay'ee mataa si dhukkubaa nafas si mara kun beekamaadha jechuudha. Hafuura keessi kuta. Laphee kee onnee keetu akka badaa si dhaata laphee kee gassi harkisa jechuudha. Kanaaf isa kana immoo ka fiduu danda'u isa kana jechuudha. Baay'een keenya immoo akkuma beekamu garaa duwwaatti fayyadamna jechuudha. Kanaaf ani yeroo jalqaba intala Filipiin tokko wajjin dalayna baay'ee tokko fayyadamti jechuudha. Bakka baay'ee tokko guyyaatti 4 fa'aa dhugdi. Guyyaatti 3 yoo dhugin bakka akka waan dhugin natti fakkaata jetti. Yoo san bakka waa wajjin hojjennuuf hin beektan hojjuma nyaanna hojjuma anis isma wajjin fayyadama jechuudha. Gizee ofii hojjettu hottu anas naa hojjetti waan ta'eef hojjuma fayyadamna jechuudha. Ani yoo san kan waa'ee isaarraan beeku calliseetumaan dhugaa eegas booda ka miidhaa isaa eega beekee inuma gonkumaa dhuguma dhiise. Dhuguma dhiise. Ka isaanii kana dhuga malee arbii ka sukkaara hin qabne ka waa tokko hin qabne kana argitee hadhaayaa kana isa dhuga malee isa dhuguu gonkumaa hin dhiise jechuudha. Innaa kanaaf yoo ilaalu amma mana kana keessattis baay'ee hin dhugan jechuudha. Darbee hin jiraame bakka torbee lamaffaatti alta guyyaa takka gaafa dhugantu jechuudha. Si'a takka qofa. Dhugan baay'isanii. Kanaaf hin jedhan isaanuu bunni badaadha. Hadiida hir'isaa. Naagas hadiida jedhan hin beeytanii yoo gaafattan isinitti himti madaamiin teessan jechuudha. Isiyyuu gaafachuu dandeessanii dhiiga hir'isa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya warri hin beekne jechuudha. Warri baay'istanii buna fayyadamtan buna kana fayyadamu rakkuma taatanii suusii san haamataan isin dhukkubu haga torbee tokkos dhibamaa dhukkubsadhaati achi booda ofiinuu isin dhiisa waan garagaraa juusii aannan kanneen yoo fayyadamta wayya qorsii irratti buna kana fayyadamu irra. Kanaaf shaayii baay'isuunis miidhaa akka qabu ni beektan yeroo baay'ee jechuudha. Isas hin baay'isina deddeebinee warri shaayii dhuyinus hin jira. Yoo gaafattan isinitti himte jechuudha qaalittiin keessa miidhaa akkam akka qabu wanni tokko yoo baay'isan. Kanaaf kanarraa hubattan jedheetiin hin yaada akkasii itti fayyadama waliif dabarsa.